Kuma nama kunuunsi barbaachisu rifeensa keenyallee kunuunsi hin barbaachisa jechaadha. Egaa akkamitti fayyadamna warroonni jettanii na gaafattanii viidiyoo koo aga dhumaatti ilaalaa isiniif qabadhee dhufeen jira. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni koo, nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkamii sa'aatii kana geessan har'a immoo mata duree ambiraati walitti deebinee jirra jechaadha. Mata dureen har'aa kanaan dura akkuma isinii qabadhee ture viidiyoo nuuf jedhu talbaan baay'ee nurra gayyaa warroonni jettan jechaadha. Furdifattanii akka itti fayyadamtan waan na fayyadammoo isinis fayyada jedhee tanan abdii qaba. Yeroo gabaabaa keessanitti rifeensa keessan dheereffachuuf warroonni yaalii gootan akkuma wanta facaafatan obsaan makara sassaabatan rifeensa ofiillee obsaan yoo ta'e malee har'a itti goone boru numaan dheerachuu didee osoo hin taane obsaan yoo itti fayyadamne rifeensi keenyallee nu dheerata jechaadha. Na kunuunsi immoo rifeensa keenya barbaachisa sila ta'eef wantoota garaagaraa manuma madaamii keessatti itti fayyadamaa isiniin jedha. Har'a talbaa isiniif qabadhee tanaan dhufe kanaan dura viidiyoo isiniifan dalaga jedhee waadaa isinii galeen jira. Maarree hamma waadaa keessan guutuudhaaf talbaa fi warroonni barbaadan muuzillee itti fayyadama. Warroonni mataa keessan haphii ta'ee muuzii si fayyada sila ta'e muuzii itti dabaladhaa jechaadha. Inna amma talbaa daffisuutti deemna aga dhumaatti nafaana turaay sinin jedha. Viidiyoo koo aga dhumaatti laalaay si fayyada. Guys, asittama bishaan naqanne kuni bishaan yaani mataan koo baay'ee waan hin taaneef iyyuu kuni bishaani muuzis waan itti fayyadamuuf kuni bishaani asitti talbaa naqanna jechaadha. Talbaa maankaa tokko asitti talbaa maankaa tokkoo fi qorfudii naqadhe jechaadha. Amma bishaan reefuu labaq jechaa jira sila ta'eef hamma daffutti na waliin turaa isiniin jedha. Yeroo daffee rifeensa keenya itti fayyadamnaa isiniin jedha nafaana tura. Guys, talbaan keenya amma daffaa jira jechaadha. Eenyu gaazii kafiife Oromiffaan maal jedhama sila? Gadi xiqqaadha ta'u Oromiffaan hin beeku. Xiqqoo isheerran godhee akka suuta daffochaadha. Warroonni yeroo daffifnee anama qorfudii itti godhe laan furdachaa jira jechaadha. Warroonni yeroo fayyadamnee nurra yaa mana jettanii dhugaa dubbachuu fi tokkollee mataa keessanitti qabata malee ofitti hin baay'isinaa. Ani rifeensi koo baay'ee yabbuu waan hin taaneef maankaa tokko fayyadame. Talbaa maankaa tokko maankaan isa kana. Inna isin immoo warri mataa keessa yabbuu maankaa lamas baay'ina mataa keessan irratti murtaa'e jechaadha. Fayyadamaa rifeensa keessan immoo yeroo itti godhatan maasaajii gochuun dagatinaa isiniin jedha. Inna amma xiqqoo nafa jechaadha. Sirriitti furdata booda jechaadha. Kireemii ta'a. Warroonni muuziin barbaanne warra mataa appiidha malee kana bichaayyuu dibachuu dandeessu. Yeroo biraa immoo kana bichaas akkan itti fayyadamu isinittan agarsiisaa isiniin jedha. Guys, amma kun laalaa daffee jira jechaadha. Baay'ee furdatee jira akkuma argitanii. Oomochaa illee jira. Hamma gara dhumaatti nu furdachuu ga'ee jira jechaadha. Hamma gara dhumaatti nu furdatee jira. Baay'ee furdatee jira. Booda keessa xaffafna jechaadha. Xaffaafee hin qabdu jedheen hasaaba. Furdachaa jira jechaadha. Guys, amma baay'ee furdate jechaadha. Amma baqa keessa xaffafamne muuzii keenya daakannaa na obsaan hanga dhumaatti laalaa fayyadamaa manuma madaamii keessatti jechaadha. Baay'ee furdatee jira. Rifeensa keenyaaf hin gaa jechaadha. Kanuma bichaayyuu yoo fayyadamtaniyyuu mataa keessa maasaajii gootan ta'e taanaan baay'ee si fayyada. Keessattuu talbaan anaaf baay'ee naaf ta'e xiqqoo rifeensi koo waan haphateefan muuziitti makuu barbaade malee rifeensa kiyyaa baay'ee naa ta'ee jira isiniin jedha. Isinis immoo itti fayyadamaa manuma keessanitti jechaadha. Baay'ee furdatee jira. Amma keessa xaffafanna jecha. Kunoo waan amma talbaa koo qorrisiifadhee qorree jira jechaadha. Keessa dhimbiibee qorrisiifadheen jira jechaadha. Amma immoo muuzii keenya fi daakkana jechaadha. Warroonni maashinii qabdanii muuzii keessanillee fayyadamaa isiniin jedha. Egaa amma talbaa xumurree muuzii keenya daakkannee walitti deebina. Hundumti keessaniyyuu fayyadamaa dhugaa isiniin jedha. Asitti immoo
zayituunii fi loomii qopheeffadheen jira. Asitti muuziin daaka jechaadha. Booddee walitti makaa akka itti isin fayyadu asumaan laalla jecha. Amma muuzii asitti qopheeffanne jechaadha. Mataan koo sila ani talbaas xiqqeesse tana fayyadame sira rifeensi koo aphii baay'ee miti rifeensi koo naafaa yabbisuu dheetanan kana fayyadame singaruu muuzii eenyu talbaa bichaayii talbaa keenya immoo asitti nuuf qorree jira. Amma muuzii keenya daakana jechaadha. Asitti isinitti mul'ata ta'uun beeku badaan mul'atu kaameraa namni naa qabu jiru. Asitti zayituunii fi loomii xiqqoo godhadhee amma muuzii keenya daakana jechaadha. Kaameraa sirriitti waan aan eenyuun jennee fi akkasitti isinii waraabe isinis fayyadamaa isiniin jedha. Amma muuzii keenya daakanaa isiniin jedha. Loomiin immoo beetaaminii waan qabuufiyyuu loomiin mataadhaaf bareedaa fayyadamaa isiniin jedha. Amma walumaan daannaa jechuudha. Guys, amma talbaa koo itti naqadhe jechaadha. Talbaa itti naqadhe talbaa fi muuziidha jechaadha. Walitti handaaka amma jechaadha maashiniidhaan. Kaameraa sila namni naa qabu jirreefanii akkas godhee isinitti agarsiisuu dideeshi. Guys, kan walitti daakachaa jira jechaadha. Muuzii fi talbaa isinitti agarsiisa. Kunoo jechaadha walitti daakadhee kana jira. Baay'ee furdaadha jechaadha. Amma gara dibachuutti geenye jirra jechaadha. Talbaan baay'ee furdaadha jechaadha. Booda isinitti agarsiisa yeroo seenee itti godhadhu. Baay'ee furdaadha. Warroonni nurra yaase akkamitti itti fayyadamtan aan jettanii kunoo akkasitti xiqqeessitanii mataatti baay'ateef siniin dheeressu. Bakka mataa keessa maasaajii yoo godhatan kunumtiyyuu siniif dheeressuu danda'a jechaadha. Obsa sin barbaachisa garuu obsaa nafaana tura viidiyoo koo kana aga dhumaatti daawwadhaa. Dhugaa dubbachuuf si fayyada jedhee yaada. Amma gara dibachuu deemna jechaadha. Guys, amma gara dibachuutti geenye jechaadha. Amma dibachuudhaaf kunoo qopheeffannee jechaadha. Isinitti mul'ata ta'uu hundiduu badaa isinitti mul'atu kasila kaameraan na rakkisuu fi amma gara dibachuutti jirra jechaadha. Isinitti mul'ata miti? Sila irraa wasiqe malee mul'atu ta'uu hundiduu. Innaa kana hin dibannaa amma nuufaana turaa jechaan jira. Isinis akkanumatti obsaan godhadhaa dibadhaa isiniin jedha. Amma akka uffata keenyatti facaane waan biraa irraan uffanna jechaadha. Akka uffata keenya irratti hin bubbuune kun irraan kaawwadheen jira. Isinis waanuma ta'e fayyadamaa isiniin jedha. Akka uffata keessatti hin bubbuune amma gara dibachuutti dhufnee jirra jechaadha. Nafaana tura addaan babaafne. Guys, gara dibachuutti deemnee jirra. Kunoo akkanattan dibadhaa kuni muuzii fi talbaa daffinee turre akkuma waliin laalaa turre. Warri unqulaalallee barbaadan unqulaala silan barbaanne kan itti fayyadamuu didee itti godhadhaa isinillee isiniin jedha. Yeroo addaan babaaftanii gootan immoo maasaajii godhadhaa isiniin jedha. Maasaajii godhaa sirriitti jechaadha yeroo itti godhatanii waarrattanii. Warroonni barbaadan immoo unqulaalallee fayyadama. Unqulaalallee baay'eedhaan silan barbaanneef jarri koo mana keessa waan jiranii kan akka itti fayyadamuu didee jalqabaa kaasati hanga eenyu keessanitti itti godhaati maasaajii godhaayi siniin jedha ishii. Guys, sochi ani kunoo laalaa jala buqqee mataati kaasee tana hanga rifeensa dakaattan itti godhaa jira jechaadha. Hundi keessan iyyuu akkasumatti fayyadamaayi siniin jedha ishii. Maasaajii godhaa jechaadha keessasa maasaajii godhaa fayyadamaayi. Ammuma addaan babaaftan minaaminaan itti godhadhaayi akkasumatti maasaajii godhaati. Booddee yeroo miiccitanillee ogoroo qibaatii itti godhatan maasaajii godhadhaayi isiniin jedha. Ani amma jalqabaa kaasee hanga dhumaattan itti godhee buqqee mataa kootillee addaan babaasee jechaadha. Sochi kunoo dibannee xumurree isiniin jedha. Isinis akkanatti itti fayyadamaa. Hamma beestaala itti godhanna jechaadha. Beestaaluma manaa qabdan itti godhadhaayi. Talbaa immoo eenyusaa yoo fayyadamtan baay'ee gareeda fuula keessanii. Fuula laanii kunoo itti godhadhee hamma beestaala itti godhadhee shaashirraan hidhadha jechaadha. Isinillee akkanumatti itti fayyadamaa.
waan gaaffii isinitti ta'e immoo na gaafadhaa. Socha kunoo akkanatti shaashii beestaala jalaan godhatanii irraan immoo shaashii itti hidhatta. Sochee kunoo ani shaashii itti hidhadhee innadha sa'aatii samma xumurree jirra jechaadha. Inna sa'aatii yoo qabatta sa'aatii 2 irra turfaa mataa keessanirra. Sa'aatii yoo dhabdan immoo sa'aatii 1 walakkaa yoo irra tursitan bareeda. Yeroo miiccattanii warrattanii immoo mataa keessan bishaan keessatti ifif gootanii inni goggosginaa jechaadha. Bishaan osoo keessa jiru filadhaati fayyadamaa isiniin jedha. Fayyadamaatii qibaatii yeroo itti gootan mataa keessan maasaajii godhaatii fayyadamaa. Dhugaa dubbachuuf talbaan baay'ee na fayyade jechaadhaan. Isinis akka fayyadu abdiin qabaa. Obsa sin barbaachisa. Wanta immoo gaaffii isinitti ta'e na gaafadhaa. Rifeensi koo yeroo gabaabaa keessatti anaafillee amma na dheerate isiniifis akka siniif dheeratu abdiin qabaa yaalaa. Wanta gaaffii isiniif ta'e immoo koomentii jalatti naa barreessaa. Nagaan naaf turaa. Baay'ee sin jaaladha. Warroonni maatiin aan taane asumaanillee maatiin haa taane jajjabeessa isiniin jedha. Nagaan naa turaa. Viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti. Ciao.